Akkam jirtu daawwattoota keenya jaallatamoo hordoftoota amantaa kiristiyaanaa hundumaatiin baga jala bultii dhalachuu Yesuus Kiristoos kan bara 2016 nagaadhaan geessan isiniin jecha oduu yeroo kanaatiif qindeeffannee jirru gaggabaabaattan isinitti himaa Daani'el Tasfaayitii haga xumuraattiin waliin ta'a. Muummeen ministeera Ifodrii Abiy Ahimad ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan hordoftoota amantaa kiristiyaanaatiif ergaa bagattiin isin ga'ee dabarsanii jiru. Ergasaanin guyyaan dhalachuu Yesuus Kiristoos yeroo wantoonni ajaa'ibsiisoon lamatti raawwataman ta'uu eeruun kunis wanti eegame karaa hin eegamneen kan dhufee fi kan hin eegamne bakka hin eegamnetti kan argamedha jedhan. Barsiisonnii fi raajonni sagalee Kiristoos ni dhufa jedhu dhaga'anii fi dubbisan hedduu ta'uu eeranii kan eegan garuu maasaraa mootummaa fi dinqa warra ayyaana qabeeyyii keessatti akka ture kaasan. Seenaa addunyaaf dhala namaa kan jijjiire Kiristoos dallaa horii keessatti ni dhalata jedhee kan eege akka hin jirre ibsanii kanarraa ka'uunis seenaan addunyaa haala ajaa'ibsiisaan wayita jijjiiramu addunyaan garuu ofii raftee akka turte himan. Wantoonni seenaa biyyaa fi addunyaa jijjiiran karaa baratameef hin eegamin dhufuu dhiisuu malu jedhan. Wantoonni akkanaan hubachuun kan danda'amu kan bira hin geenyee fi hin tilmaamamne daandii biraan jiraachuu akka danda'u simachuuf qophii yoo hin taane qofa akka ta'es dubbatan. Wantoonni hundi karaa beeknuun karaa tilmaamnuu fi barreen qofa akka dhufan yoo eegne nu darbuu danda'u jedhanii jiru. Mandaraa Beetlehemitti seenaa addunyaa kan jijjiire dhalachuu Kiristoos irratti utuu hin baratamin akkaataa fi bakki dhalachuu Yesuus Kiristoos namoota Beetlehemiif qofa utuu hin ta'in mooticha Heroodis haala naasiseen urjii lakkooftonni ba'a biiftuurraa mootichi Yihuudaa eessa jira jecha tikseewwanitti aananii dhufan. Bakka hin eegamnee fi karaa hin eegamneen raajii argan. Biyyaaf yeroo hundaa karaarra baratameen qofa qabsaa'uufiin akka hin danda'amne kaasanii namni hunduu furmaatawwan beekaniin amaleeffatanii fi hubataniin qofa biyya fuulduratti tarkaanfachiisuun akka hin danda'amne ibsanii jiru. Akkuma rookeetii karaa konkolaattonnii fi xiyyaaronni irra deemaniin karaa hawwaatti furguggisuun hin danda'amne karaa baratameef tooftaa imala biroon tarkaanfachuu gaafataa jedhan. Imala akkanaa daandii baratame keessaa ba'uun imaluun dirqama ta'uu eeruun daandii kanas kan hubatu haala hin eegamnee fi yaadamuun ala imaluuf nama heeyyamamaa ta'e barbaachisa jedhanii jiru. Yeroo ammaas biyyi keenya imala akkanaarra jirti kan jedhan ministeerri muummee Ifodrii Dr. Abiy Ahimad haala kanaan dura baratameen rakkoolee turan furuun bu'aa haaraa galmeessuun akka hin danda'amne dubbataniiru. Karaa hin yaadamne kan barbaadu ta'uu ibsanii furmaanni akkanaa karaa baratameen yaaduun kanneen imalaniif keessummaa fi kan jeequ ta'uun beekamaadha jedhan. Simachuu fi fudhachuuf kan ulfaatu ta'uun daandii amaleeffatameen waan baratame kanneen raawwatan ajaa'ibsiifamanis daandii hin baratamneen furmaanni keessummaan dhufu garuu seenaa jijjiiruun isaa waan hafu miti. Gara jalqabaatti kanneen simatan muraasa ta'an illee turtii keessa hedduun hubachaa fi simachaa deemuun haqa jiru ta'uu himan. Guyyaa dhalachuu Yesuus Kiristoos wayita kabajnu eebbaa fi fayyina dhalachuu isaarraa eeggannetti aansee karaa addunyaan ittiin jijjiiramte hubachuu fi nutis daandii irra deemnu gamaaggamuu qabna jedhanii jiru. Abbootiin amantaa kiristiyaanaa guyyaa dhalachuu Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan ergaa bagattiin isin ga'ee dabarsanii jiru. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa fi manni amantaa Kaatolikii Itoophiyaa ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoos yookaan ayyaana qillee sababeeffachuun ergaa bagattiin isin ga'ee dabarsan. Paatriyaarkiin mana amantaa Ortodoksii Abuuna Maatiyaas ergaa dabarsaniin dhalachuu Gooftaa Yesuus agarsiistuu nageenyaa qajeelummaaf jaalalaa ta'uu eeruun wayita ayyaanicha kabajnu kana yaadachuun ta'uu qaba jedhan. Wayita ayyaanicha kabajnu lammiilee hongee fi rakkoolee garaagaraaf saaxilaman gaafachuu fi deeggarsa taasisuun ta'uu akka qabu Abuuna Maatiyaas gaafatanii jiru. Kaardinaalli mana amantaa Kaatolikii Itoophiyaa Biraana Yesuus gama isaaniin uumaan hariiroo dhala namaa waliin qabu haaromsuun lafaaf samii walitti araarsuuf akka namaatti foon uffateera jedhan. Wayita ayyaanicha kabajnu miira ofittummaa keessaa ba'uun lammiilee beela'anii fi dheebotan yaadachuun kanneen dhukkubsatan gaafachuun akkasumas lammiilee rakkoolee garaagaraa keessa jiraniif firkata ta'uun akka qabu ibsan.
Gama biraatiin pirezidaantiin waldaa warra wangeelaa Makana Yesuus Itoophiyaa luba Dr. Yoonaas Iggazoo ibsa kennaniin waggaan ayyaana guyyaa dhalatuu gooftaa Yesuus Kiristoos kan kabajnu Waaqayyo uumaan keenya tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti erguun ilmaan namaa ofitti araarsuu fi gochaa guddaa inni raawwate yaadachuudhaan isa galateeffachuudhaaf jedhaniiru. Ayyaanni namni ofii isaa duwwaaf utuu hin taane waliifis jiraachuun akka malu nu yaadachiisuu qabas jedhanii jiru. Kanaafis namoota haala adda addaarraa kan ka'e rakkina keessa jiran hundumaaf walumaa galatti warreen jireenyi itti hir'ate ammas ta'uu yeroo hundumaatti birmachuu fi arjummaanis wal yaadachuu gaarummaa duwwaa waliif hawwuu fi nagaas waliif akka fedhan amanii jiru. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee lammiilee oolmaa biyyaaf oolanii fi galii gadaanaa qabaniif maaddii qoodanii jiru. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee ergaa karaa miidiyaa hawaasaa isaanii dabarsaniin maanguddoota namoota oolmaa biyyaaf oolan akkasumas lammiilee galii gadi aanaa qabanii fi ayyaana qillee sababeeffachuun maaddii qoodanii jiru. Abbootii qabeenyaa hojii tola ooltummaa kana irratti hirmaataniif waliin taane imimmaan haqaa jaalalaa fi walooma keenya ibsachuu waan dandeenyeef galatoomaa jedhan Aadde Adaanach. Dhaabbati Afrikaan Holding Group ayyaana qillee sababeeffachuun harka qalleeyyiidhaaf deeggarsa taasisee jira. Udii Muusaa dabalata qaba. Ayyaana qillee bara 2016 sababeeffachuudhaan seektaroonni mootummaatii fi kaampaaniin guddichi Aardii Afrikaa Afrikaa Holding Group jedhamu wajjin ta'uudhaan dubartoota Inxooxxoo keessatti hojii irratti bobba'anii jiraniif deeggarsa akaakuu garaagaraa taasisanii jiraachuu isaanii hojii gaggeessituu olaantuun Faandii Hawaasummaa Finfinnee Aadde Asraat Nugusee ibsaniiti jiru. Sagantaan har'aa ayyaana keenya lammii keenya waliin haa dabarsinu. Mooto jedhuun ayyaana kana kabajuudhaaf iddoo kanatti argamna. Seektaroota mootummaa akkasumas Afrikaan Holding Group dhaabbata jedhamu waliin taane dubartoota Inxooxxoo keessatti qulqullina irratti hojjetan lammii isaanii tajaajiluudhaaf halkanii guyyaa ifaajaa jiran kan ayyaana isaanii karaa gaarii ta'een karaa oowwaa ta'een akka kabajaniif nuti akka lammii Itoophiyaatti immoo walgargaarsi waliin ayyaana kabajuun wal bira dhaabbachuun aadaa keenya waan ta'eef ayyaana kana kabajuudhaan qaama nu gargaaruu danda'an waliin taane sagantaa kana qopheessineera. Hundeessaa fi hojii gaggeessaa olaanaan kaampaanii guddicha Afrikaa Afrikaa Holding Group obbo Darajjee Maamuyyee guutuu dhaabbanni isaanii ayyaana qillee sababeeffachuudhaan deeggarsa garaagaraa lammiiwwaniif taasisee jiraachuudha ibsan. Kaampaaniin Afrikaa Holding Group kaampaanota 150 abbootii aksiyoonaa miliyoona 20 gaafa jennu kaampaanii uummataati jechaadha. Kanaafuu itti gaafatamummaa hawaasummaa, itti gaafatamummaa uummataa, corporate social responsibility kan jedhamu utubaalee istiraatiijii tarsiimoo sagal qabu keessaa tokko kan ta'e isa kana baachuudhaaf kaampaanii deemudha jechaadha. Kanarraa kaasee guyyaa har'aa waan xiqqoo tokkoo fi waan guddaa tokko kan yaadne goone wanti xiqqoon tokko guyyaa ayyaana kanaa hawaasni harka qalleeyyiin dubartoonni 150 ol ta'an iddoo kanatti walitti qabaman daakuu, zayita, handaaqqoo, buuphaa kan kennaa jirrudha jechaadha. Hawaasa kanaaf kan kennaa jirrudha. Kun ishee xiqqoodha. Ayyaana ittiin ooluudhaaf gara qarshii 600 olii baasnee kana binnee hawaasa kanaaf hawaasa addana jiru kanaaf kennaa jirra jechaadha. Kennineerra jechaadha. Inni lammaffaan inni guddaadha innee fudhannu kaampaaniin kun kaampaanii hawaasaati gaafa jennu harki 25 dargaggoota biyya kanaa qeerroof qarreedha. Harki 20 qonnaan bulaadha. Harki 15 namoota biizinasiiti. Harki 10 namoota magaalaa jiraatan. Namoota magaalaa jiraatan keessaa hawaasni kun keessa jiru jechuudha. Harki 8 dhibbantaan 8 jechuudha horsiisee bulaa. Dhibbantaan 7 barataa. Dhibbantaan 6 diyaaspooraa. Dhibbantaan 5 namoota qacaramaa yookaan immoo mindaa nyaatan hundaa. Dhibbantaan 4 immoo instituutii yookaan dhaabbilee qaama seerummaa qabanidha jechaadha. Kanaaf hawaasni kun kan isaati waanta ta'eef aksiyoona kennuufii qabna jennee aksiyoona namoota 150 siiqaniif aksiyoona qarshii miliyoona 1.5 kennineefiirraa sartifikeeta yeroo kenninu argitaniitu jechuudha. Namoonni gargaarsa kana argatanis ammoo deeggarsa isaaniif taasifametti gammachuu qaban ibsaniiti jiru. Biyyi keenya Itoophiyaan durumaan dursee waliin nyaata.
indoomi saayinaatti addaanii fudhatu leematii irratti waliin nyaanna warri keenyoo leematii irratti nyaatu nuyi leematii isaanii jalaa ka'ee irratti ijoollee sassaabamne nyaanna sanirraa tan baranne waan gaarii ammas immoo dhalataan amma ijoolleen keenya ayyaanni gaarii hoo harka dhabaan harka qal'aan hoo jiraatu han harka qabu guddaa hoo qabaatu tan hojii qabu han ofii sanirraa qannaseet nama kanaa ugaa gargaarsa godhe ani hiyyeessa waanan hojjetadhu ayyaana waanan ittiin oolu dhabe jedheetoo homaa iyyaadu maali akkuma warra qabuutitti walqixa oolla kanarratti baay'isee tan galateeffadha wanni akkanaa kun akka itti fufamu Itoophiyaan nama gurguddaarraa warri waliin nyaachuu waliin dhuguu wal gargaaru han dhibame dhibamsiisu tani rakkina qabu rakkina isaa oolchuu han uffata dhabe uffata kennuufi hawanni adda addaa jalaa qannafame guutuu waliin godhuun wal gargaaruun waliin mari'achuun waliin guddachuudha. Aadaa wal gargaaruutii fi wal bira dhaabbachuudha lammiiwwan cimsachuu akka qabanis ammoo sirna gargaarsa kennamee jiru kanarratti dhaamameeti jira. Walharkaa fuudhiinsa Baallii Gadaa Gujii marsaa 75ffaa ilaalchisuudhaan mariin paanaalii magaalaa Finfinneetti geggeeffamee jira. Marii paanaalii kana biiroon turizimii Oromiyaa jala bultii sirna walharkaa fuudhiinsa Baallii Gadaa Gujii marsaa 75ffaa sababeeffachuun magaalaa Finfinnee hoteela Skylight'tti marii paanaalii geggeessaa jira. Marii kanarratti Ministeerri Aadaa fi Ispoortii Federaalaa Obbo Qajeelaa Mardaasaan argamanii jiru. Obbo Qajeelaa Mardaasaa haasawaa taasisaniin sirni gadaa safuudhaaf eenyummaa saba Oromoo waan ta'eef dhaloonni kunuunsa taasisuun as geessisuun isaa waan nama gammachiisudha jechuun himanii jiru. Sirna walharkaa fuudhiinsa Baallii Gadaa Gujii marsaa 75ffaa kana milkiin akka xumuramu mootummaan waan irraa eegamu gargaaruuf qophii ta'uu Ministeerri Aadaa fi Ispoortii Obbo Qajeelaa Mardaasaan kan himan. Sirni gadaa mallattoo eenyummaa uummata Oromoo fi ka'umsa madda dimokiraasii ta'uusaa sadarkaatti aanaa pirezidaantiitti qindeessaa kilaastera hawaasummaa naannoo Oromiyaa Obbo Abdul Hakim Mulu himanii jiru. Marii paanaalii kanarratti dabalataan aangawoonni sadarkaa federaalaaf naannoo irratti hirmaatanii jiru. Mariin paanaalii kun qopheessummaa Yuunivarsiitii Bulee Horaa fi Biiroo Turizimii Oromiyaa waliin ta'uun kan dhiyeessanidha. Hayyoonni Yuunivarsiitii Bulee Horaa fi Yuunivarsiitii Finfinnee marii paanaalii kana qooda fudhattootaaf kan mariisisan yoo ta'an walhubannoon sirna gadaa haalaan geggeeffamaa jira. Sirna walharkaa fuudhiinsa Baallii Gadaa Gujii marsaa 75ffaa Mee Bokkootti geggeeffamuuf jiruuf qophiin gama hundaan xumuramu marii paanaalii kanarraa baruun danda'amee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo oduun gaggabaaboon yeroo kanaatiif qindeeffannee kan hangammaatti isin daawwachiisneedha. Nu waliin turtanii waan nu daawwattaniif galanni keenya guddaadha. Ayyaanni ayyaana nagaaf kan milkii isiniif haa ta'u. An Daani'el Tasfaayiiti. Yeroo gaarii.